Akkamultan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV biyya keessaa biyya alaatti argamtan ilmaan Oromoo mara keessanuu kun kan daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TV oduu isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduun keenya kan irratti itti xiyyeeffatu filannoo biyyaalessaa jaaffaan akka gaggeeffamuu fi akkasumatti illee obbo Iskandar Naggaa guyyaa irraantanaa himatni haariin akka irratti banamuu fi akkasumatti illee biyya Masirii keessatti hiriira mormii guyyoota lamaan kana gaggeeffamaa jirurratti kan xiyyeeffatuu fi waa'ee COVID-19 irratti kan bal'inaan qabannee isiniif dhiyaannu ta'a. Kanaaf kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenyaa bal'ina oduu keenyaatiin durammoo hangafootaan isin dhageessisa. Filannoon biyyaalessaa marsaan jaaffaan akka gaggeeffamu murtaa'eeti jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa Federaala Dimokiraatik Riippaabilika Itoophiyaa filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaa weerara vaayirasii koronaa ittisuun hubannoo keessa galchuudhaan barana akka gaggeeffamu qophiin akka eegalamu murteen dabree akka jiru dhaga'ameeti jira. Himannaan obbo Iskandar Naggaa irratti banamee akka fooyya'u manni murtii ajajeeti jira. Obbo Iskandar Naggaa dabalatee himannaan namoota torba irratti banamee akka fooyya'u manni murtii ajaja akka laatee jiru guyyaa irraantanaa dhaga'ameeti jira. Oduu maddeen alaatiin lammiileen Masirii bulchiinsa pirezidaantii Abdul Fattah Al-Siisii mormuudhaan magaalota biyyattii tokko tokko keessatti hiriira nagaa guyyoota lamaan dabre keessatti gaggeeffamaa akka jiru daran hammaateeti jira. Hiriirri mormii kunis magaalota biyyattii jaha keessatti kan taasifame ta'uunis akka baramee jiru dhaga'amaati jira. Biyyoonni addunyaa lama sadaffaan walitti hidhaminsa sochii talaallii vaayirasii koronaa karaa seera qabeessaan uummata biraan dhaqqabsiisuudhaaf hojmaata jiru dabalamaa akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseeti jira. Kaayyoon walitti hidhaminsa kanaas talaallii vaayirasii koronaa karaa seera qabeessaa fi qulqullina qabuun uummata addunyaa biraan dhaqqabsiisuuf kan gargaaru ta'uu dhaabbanni idil addunyaa fayyaa ibseeti jira. Oduu ispoortiitiin Premier Leaguein England torbee lammaffaan edda galgala Manchester City Aston Villa waliin milkaa'uunsaa dhaga'ameeti jira. Tolee kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV kun hangafoota oduu keenyaati. Bal'ina oduuttiin isin dabarsu oduu har'aa waliinis an obsaa Ridwaani oduu biyya keessaa biyya alaa ispoortii dabalatee bal'ina siiti wajjin turtii gaarii. Filannoon biyyaalessaa jaaffaan akka gaggeeffamu guyyaa irraantanaa murtaa'uun isaa dhaga'ameeti jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa Federaala Dimokiraatik Riippaabilika Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf hubannaa keessa galchuun barana akka gaggeeffamu qophiin akka eegalamu murteen dabreeti jira. Manni marichaa walgahii ariifachiisaa afuraffaa bara hojii shanaffaa irraantana gaggeesseen weerara vaayirasii koronaa ittisuuf dhorkiiwwan kaa'aman akka kaafaman sochii hawaasummaa fi dinagdee akka ayyamamanii fi manneen barnootaas akka banaman murteen dabreeti jira. Murtichi sadarkaan qaamolee jiran qajeelfamaa fi hojmaata raawwii diriirsuun hordoffii cimaa fi to'annoo akka taasisan kallattiis kaa'eeti jira. Koreen dhaabbii dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa tumsa horee dhaabbii dhimma seeraa haqaa fi dimokiraasii waliin ta'uun weerara vaayirasii koronaa ittisuuf yaada murtoo fi kallattii gara fuula duraatti dhiyeesse. Manni murtichaa sagalee mormii tokkoon kan sagalee hin laanne 8 sagalee caalmaadhaan raggaa'iseeti jira. Filannoon biyyaalessaa kan marsaa jaaffaadhaaf gaggeeffamu ture bara dabre kana bara 2012 caamsaa keessa kan gaggeeffamu gara hagayyaatti dabarfamu sababa koronaa vaayirasiitiin hanga ammaa gaggeeffamuu dhabuun mootummaan federaalaa yeroo hin beekamnetti kanaan dura dabarseeti ture. Garuu mootummaan naannoo Tigraay cichaadhaan filannoo naannootti akka gaggeessee ture ta'uunis ni beekama. Filannoo naannoo Tigraay irratti gaggeeffameen caalmaan kan injifatee TPLF akka ta'es barameetu ture. Kanaan walqabatee mootummaan federaalaa guyyaa irraantanaa filannoon akka gaggeeffamuuf dambiilee seeraa akka kaa'ee jirus barameeti jira. Naannoon Tigraay hirmaannaa kanarratti akka qooda baattu hanga ammaan tanaatii fi guyyaa kamiltillee akka gaggeeffamu mootummaan federaalaa filannoon barana wanni murteesse hanga ammaa akka hin jirre ta'uunis barameeti jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa afuraffaa bara hojii shanaffaa irraantana taa'ee muudama ministeerotaa fi abbootii murtii raggaa'iseeti jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa afuraffaa bara hojii shanaffaa irraantana galma walgahii waajjira muummee ministeeraa taa'een muudama ministeerotaa fi abbootii murtii raggaa'iseeti jira. Akka fuula feesbuukaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad irraa hubachuun danda'ametti manni marichaa muudama ministeerota muummee ministeeraa
Dr. Abiy Ahmed dhiyeesseen raggaasiseeti jira. Haaluma kanaan inni duraarratti Dr. Qannaa Yaadataa ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'uudhaan muudameeti jira. Dr. Gaadiyoo Ximaaxoos abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uudhaan muudameeti jira. Dr. Saamu'eel Burqaattoo ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo ta'uudhaan muudameeti jira. Injiinar Takkalaa Uumaa ministeera albuudaa fi boba'aa ta'uudhaan dhiyaatanii manni marichaa sagalee caalmaan mirkaneesseeti jira. Dabalataan manni marichaa qaadhimamtoota abbootii murtii mana murtii ol'aanaa federaalaa 40 sadarkaa jalqabaa 50 dhiyaate sagalee caalmaan raggaasiseeti jira. Muudamtoonni kunneen mana marichaa fuulduratti dhiyaachuudhaan kakuu raawwachuu isaanii ragaa mana marii bakka bu'oota uummataa irraa argames ni mul'isa. Muummeen ministeeraa erga aangootti dhufeen asitti yeroon gara yerootti namoota shakkii irraa qabuunii fi akkasumatti illee muudama isaanii nama fadhan akka mudaa jirantu dhaga'amaa jira. Akka amalaatti yeroodhaan gara yerootti jijjiiramuun isaatis ni barama. Erga muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara muummee ministeeraa ta'uudhaan muudameen asitti raayyaa ittisa biyyaa yeroo 4 ol akka jijjiiree jiruu fi akkasumatti illee abbaa alangaa yeroo 5ffaaf akka jijjiiree jiru barameeti jira. Ministeera barnootaa ammoo yeroo 3ffaaf jijjiiree jirus hubachuun danda'ameeti jira. Himannaan obbo Iskandar Naggaa irratti banamee akka fooyya'u manni murtichaa ajajeeti jira. Obbo Iskandar Naggaa dabalatee himannaan namoota 7 irratti banamee akka fooyya'u manni murtichaa ajaja laateeti jira. Manni murtii ol'aanaa federaalaa Ramaddii Lidataa Daddachaa heera mootummaatii fi yakka shororkeessummaa tokkoffaa abbaa alangaa federaalaa himannaa kanan dura bane akka fooyya'u ajajeeti jira. Manni murtichaa wabii waliigalaa irratti himanicha laalee yaada laachuudhaaf abbaa alangaa himanicha fooyyessuu qaban ajajeeti jira. Kun fooyya'us waxabajjii 23 fi 24 barkum 2012 midhaan namaa fi qabeenya irra dhaqqabe akka dhiyaatu midhaan dhaqqabe eessatti akka ta'ee fi kutaa bulchiinsaa fi aanaa kamitti sa'aa kamitti akka dhaqqabe addaan ba'ee ifoomu akka qabus ajajeeti jira. Kun eega addaan ba'een booda san keessatti ga'ee himatamtoota maal akka ta'e akka dhiyaatus ajajeeti jira. Haaluma kanaan abbaan alangaa himanicha torbaan tokko keessatti fooyyessee akka dhiyeessu fulbana 19 barkum 2013tti ballama qabeeti jira. Iskandar Naggaa abukaattota isaanii 4 waliin dhaddacha irratti dhiyaataniin manni murtii uffataa fi nyaatni akka galuuf yaala akka argatan maatiidhaanis akka wal argamanii amala sirreessaa ajaja akka laatu gaafateeti jira. Manni murtichaa kun akka taasifamus ajaja dabarsee akka jiru dhaga'ameeti jira. Lammiileen Masrii bulchiinsa pirezidaantii Abdul Fattah al-Sisi mormuudhaan magaalota biyyattii tokko irratti hiriira nagayaa akka ba'aa jirantu dhaga'ameeti jira. Hiriirri kun kan waamame fulbana 20 barkum 2020 akka lakkoofsa bara faranjootaatti xayyaamame yeroo ta'u hiriira mormii kunis magaalota biyyattii 6 keessatti kan taasifame ta'ee argameeti jira. Akka gabaasa Middle East Monitor gabaasetti magaalonni itti gaggeeffame hiriirri mormii Suuz Kaafar, Aldawaarii, Naayil Deeltaa fi Kaayiroo Iskandariyaa fi Aswaanitti magaalota hiriirri mormii itti gaggeeffame ta'ee argameeti jira. Lammiileen Ijiptii yookaan Masrii kun hiriira mormii kan bahan pirezidaantii Abdul Fattah al-Sisi maatii isaanii qabeenya mootummaa qisaasuun malaammaltummaa hojjetanii jiran yaada joos dhiyeessaati turan. Rogoyyiin hawaasaa hiriira mormii kana miidiyaa hawaasaa fayyadamuun kan qindeessan yeroo ta'u isaanis dinagdee biyyattii gad bu'aa dhufuu fi mirgi namummaa sarbamaa jira yaada joo fi bulchiinsa al-Sisi irratti himata akka banaa jirantu dhaga'amee jira. Gama kaaniin weerara vaayirasii koronaa ittisuu irratti dadhabina agarsiisanii jiran jechuudhaa fi waliigaltee hidhaaromsaa sirnaan hin hooggannee fi ejjennoo dhimma Liibiyaa irratti qabanis sirrii miti yaadni jiru mormitoota kana gara daandiitti akka baasee jirutu dhaga'amee jira. Raayyaan waraana biyyattii hiriira mormii kana dhorkuudhaaf magaalota biyyattii garagaraatti bobbaafamuus himamaati ture. Magaalota hiriira mormii keessatti taasifame kunneenis mormitoota fi humnoota nageenyaa walitti bu'uu isaanii dhaga'ameeti jira. Maddi Middle East Monitor tu gabaasee jira. Gamtaan Awurooppaa sababoota Liibiyaatiin kaampaanoota 3 qoqqobbii irra kaa'eeti jira. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii meeshaalee waraanaa Liibiyaa irraa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kaa'ee cabsitan jechuudhaan kaampaanoota 3 qoqqobbii irra kaa'uunsa dhaga'ameeti jira. Kaampaanoonni kun biyyoota Turkii, Kazaakistaanii fi Joordaanitti argamu qoqqobbicha qabeenya isaanii akka hin sochoone uggurus ni dabalate jechuun dubbatamaati jira. Kana malee namoonni dhuunfaa 2 biroo sarbaminsa mirga namummaa biyyattii keessatti
keessatti dhaqqabuudhaaf qooda qaban qoqqobbii irra kaa'eeti jira. Gamtichi adeemsa siyaasaa biyyattii deeggaruudhaa fi yakkamtoota caalatti sarbamiinsa mirgaa akka hin dhaqqabsiifne hambisuudhaaf akka tarkaanfii kana fudhatu ibseeti jira. Gabaasni UN akka mul'isutti qoqqobbii meeshaa waraanaa Liibiyaa irraa kaa'amee biyyoonni akka Raashiyaa, Turkii, biyyoonni gamtaa Arabootaa, biyyoonni biroos ifatti hojiirra oolchuu didaniiti jiran. Liibiyaan hoogganaan biyyattii Koloneel Muhammad Gaddaafii bara 2011tti humnoota niitootiin deeggaramaniin aangoorraa buufame as biyyattiin tasgabbii dhabdeeti jirti. Gamtaan biyyoota Arabaa Jeneraal Khaliifaa Haftar wayita deeggarutti Turkiin ammoo morkattoota Tiripoolii keessa maadheeffattee gargaaruu akka jirtu suuraan Reuters irraa argannes mul'iseeti jira. Biyyoonni addunyaa lama sadaffaan walitti hidhaminsaa fi sochii talaallii vaayirasii koronaa karaa seera qabeessaan uummata biraan dhaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jirutti dabalamaa akka jiran dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseeti jira. Kaayyoo walitti hidhaminsa kanaas talaallii vaayirasii koronaa karaa seera qabeessaa fi qulqullina qabuun uummata addunyaa biraan dhaqqabsiisuuf kan gargaaru ta'us ibsamaati jira. Akkasumas biyyoota galii xiqqaa qaban deeggaruu fi bira dhaabbachuun kan gargaaru ta'us himamaati jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa talaallii vaayirasii koronaa uummata addunyaa biraan dhaqqabsiisuudhaaf toora koofeksii jedhamuun ji'a adoolessaa keessa hundeessuu isaa ni yaadatama. Sochii karaa toora koofeksii taasifamaa jiru biyyoonni 156 itti dabalamuus ibsuun dhaabbatichi biyyoonni 38 dabalamuu danda'a yaada joos dhiyeessaati jira. Talaalliin kun uummata addunyaa bira dhaqqabsiisuudhaaf jalqaba kan doolaara Ameerikaa biliyoona 2 akka barbaachisus ibsamaati jira. Hanga ammaan tanaatti doolaara Ameerikaa miliyoona 700 walitti qabamuus ibseeti jira. Dhaabbatichi walumaa galatti talaallii biliyoona 1 oomishuuf karoorfamee hojjetamaa akka jirus eerameeti jira. Hanga ammaan tanaatti talaallii vaayirasii koronaa hayyama argatee hojii irra oolee hin jiru jechuunis baramee akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa akka gabaasee jirutti hubachuun danda'ameeti jira. Manchester City 3-1 Wilson, Aston Villa 1-2 Sheffield injifataniiti jiran. Taphoota Premier League England torbee lammaffaan edda galgalaa taphatamee Manchester City 3-1 Wolves, Aston Villa ammoo 1-2 Sheffield injifateeti jira. Taphoonni liigichaa torbaan lammaffaan edda galgalaa taphoota lama keessummeessuun xumurameeti jira. Galgala sa'aatii 2 irraa eegalee taphni Villa Parkitti Aston Villa fi Sheffield United jidduutti gaggeeffame ol antoma Aston Villa tin xumurameeti jira. Ezri Konsan daqiiqaa 63 irratti goolii tokko Aston Villaaf galcheeti jira. Dirree isaa irratti Manchester City kan keessummeesse Wolverhampton 1-3 injifatameeti jira. Kevin De Bruyne daqiiqaa 20ffaa irratti Phil Foden daqiiqaa 32ffaa irratti Gabriel Jesus daqiiqaa 95ffaa irratti Cityf goolii 1-1 lakkoofsiseeti jira. Raul Jomzin daqiiqaa 78ffaa irratti goolii mo'amuu jalaa hin baraarre Aston Villaaf galcheeti ture. Taphoonni isaan lamaanii 3-1tti yeroo xumuramu taphoonni Premier League England torbee lammaffaa taphoonni qixaan xumuraman kan hin jirre ta'us ibsameeti jira. Torban sadaffaa Premier Leaguechi tapha sanbata duraa dhufu yookaan guyyaa sabtiidha Brighton fi Manchester United jidduutti sa'aatii 8f walakkaa irratti eegalamuun taphoonni ni jalqabamu jechuudhaan eegamaati jira. Maddii oduu kanaatis BBC Sport irraa odeeffanneem. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatti nu wal agarruu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliin isaan kan isin faana turaa Saaruu Du'aanii hanga oduu biraatti walitti dachaanuu nagaan nuuf turaa.